Ashamaa harka fuunee jala jirtu hordoftoota keenya kam nagaa keessan galan irra ga'u callee aadaa lama abbaa gadaa kan kutaa itti kutaa lammaffaa isaa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoo kiyya laayik sheer gochuun dagatinaa hiriyoota keenya sheer odaa viidiyoo isaa immoo haga xumuraan daawwadhaa isiniin jedha nafa ta'a. Sirriitti haga hubattaniif jechuudha. Diimarree gurraacharree akkamitti akka hojjetamu isinitti argisiisaa jechuudha. Diima kana isiniin jedha isa kana hojjennee kan dhaabne jechuudha. Amma kaa sirraa jalqabna jechuudha. Gurraacha afur fudhannaan gurraacha afurii diimaa sadii akka sirriitti isinii galuuf jechuudha. Kan hunda isaa kanatti argisiisa. Haaluma kanaan dhufa jechuudha. Amma kana hunda isaa diimaa dhufee jira. Afurammoo afuran kana asirra guddisee jechuudha. Amma kaa gurraacha xumurree jechuudha. Cufneerra diimaa filataa jechuudha. Amma diimaa haga barbaannu jirra jechuudha. Wannu addaan bal'isuu dandeenya. Afurirree ta'ee si'a afurirree ta'ee si'a lamarree ta'ee asiin jechuudha. Haala kanaan geessina jirra. Egasii adiitti daballa jechuudha. Muka kana tokko diree jira. Asirratti meeqan dabaluu barbaade sadii ta'ee lama ta'ee garana irra deebi'u meeqan kan barbaadu natu beeka. Kanaafuu bakka sanatti asirra ol deebi'a jechuudha. Garana ol deebisa. Achi immoo gad deebi'u gisee tokko akka irra deebi'e yeroo sadaffaa garana deebi'utti adiin dira jechuudha. Egaa kan nama tokko qofaan gochuu barbaadu deebisee amma callee adii jechuudha. Adiin jira. Adii bifa kana afuriinan jira jechuudha. Adii jalqabeera. Yeroo sadaffaa jala warana jechuudha. Mamma diimaadha.
Fiixan kana haaluma kanaan itti fufa akkanatti amma immoo akka diimaan dhibbisanitti dibaa jira xumura jechuudha diimaa asirratti dhaabne kana adiidha tokko dabalaa deemtanii kanaafuu isin eeguu jechuudha diizaayinii isa bifa barbaadanii jirachuu dandeessu. Isin dura maal isin barbaachisa beektu callee ka'umsa isaatii fi xumura isaatirra garamitti akka yoo deebi'u callee gamii jiru qabna kana bicha sammuu keessanitti galfattanii diizaayinii barbaadan dibuu dandeessu jechuudha. Ofii keessanii sammuu keessan keessa bastanii akka barbaadan filachuu dandeessu. Kuni amma bifa akkanatti dirame jechuudha amma kanatti deema. Asiin amma gizeen garana deebi'ee asii callee adii tokko fide callee gurraachaan asitti dira jechuudha alaabaa abbaa gadaa ta'a. Haaluma kanaan itti fufa jechuudha. Kutaattaan immoo walitti deebina naganaa ta'a warri aadaa keenya guddisuu qabna. Hin barannettanii ilaaltan galatoomaa isiniin jedha yuutuubii kiyya xumuraa daawwadhaa carraa gaarii isiniin jedha. Naganaa ta'a adaraa keessan immoo yuutuubii kiyya xumuraa daawwadhaa yoo ilaaltan sheerii gootan malee bira hin dabrina. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti naganaa ta'a.